السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن وردفتوتا كريارسيتو بكم جرتن فيا كيسني بقدراتن هر الروز شيري دان يوكن أمو باستا جتبادن سينغرسيسا روز ولينو للتافيلي داودا سننجدا جالقب درا شيري تنقنا يوكن باستا جتبا أتشي بودا زيتا حاجة توكو كيتين أخوفنو أتشي بوداني أخوفنا china lakanaaf war haraataatan please subscribe godha warri ammoo maamila keenya taatan like gochuun dagatina kana booda bishaan itti naqna bishaan OA jechuudha eega akoofne kaane paastaa caccaba daqiiqaa lamaaf hin teejjifna bishaan daffaa waliin akkana ta'eera amma maajii fi soo giddotti godhanna yoo soo giddo qofallee itti goone bareeda kana booda ruuza miicamee zafazafame kuni itti naqna bishaan akka malee irra oofsifnu haga ruuza keenyaatiin madaalaa bishaan kana booda sirriitti waliin dhoofna akka paastaadhaan wal gahuu fi ruuzaa fi paastaan akkana ta'ee jira amma bishaan fixatuuf deema bishaan fixatuuf deema walumaa galatti daqiiqaa 30 caalaa fudhatu ruuzni kun bilchaatu daqiiqaa 30 amma bilchaatee jira waaw sirriitti bilchaatee jira walitti illee hin qabamne adda adda jira sirriitti adda oofachuu paastaan walitti miiciqamu waan paastaa qabuuf ruuzni kunoo kana fakkaata akkuma argitan kana mee amma baaseetiin isin agarsiisa ruuza adii qofaa yeroo hundaa godhachuun baay'ee das naman jedhu haa ta'u gosa adda addaa bifa adda addaa tolfachuun bareeda isiniin jechumaa fi waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jedha yaada qabattan koomentii gochuu dandeettanii akkana jira kunuun argitanii ruuzaa fi sheerii yookiin paastaa kun bigdoonis ni beektanii yoo feetan yoo jaalattan basala akhdara sirra godhuu dandeettanii ani garuu bareechumaafin bigdoonis itti fayyadame akkana fakkaataa isiniin jedha idaama waliin ruuza ajaa'ibaati ruuza akkan laafaa ta'eedha sirriitti ka bilchaatee isiniin jedha subscribe like share gochuun dagatina